አበሻዎቹ በጣም ወደሃለሁ ነው። አበሻ ሴቶች ሰላም ነው፣ እንዴት ነሽ? እኔ ጋር እውነት አበሻ ሴቶች በጣም ወደሃለሁ ነው። አበሻ ሴቶች በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ሀገር ሴቶች እውነት ጥሩ አይደለም። እኔ ሀገሮቹ ሴት በጣም ሰይጣን ነው። እኔ ጋር አልፈልግም። እኔ ሀገር ሴት እኔ ጋር ፈልግ ያለ ኢትዮጵያዎቹ ሴት በጣም ቆንጆ ነው። 85 ኪሎ ሴቶች ፈልግ ያለ። እሺ ini video like share comment በእናትህ አበሻዎቹ በጣም ወደሃለሁ ነው። አበሻ ሴቶች Alaabaa isinii maxxansaa jarri kun biyya akka ta'an hin beeku. Xirooftannoo arsaa jira dhageessanii. Ani Habashaa dubartiin jaalladha malee dubartoonni biyya keenya hin barbaadu. Dubartoota biyya keenya hin barbaadu. Maaliif 85% hin barbaada Itoophiyaa bareeduudha qonjoodha. Maal bareedume? Bareedna garuu biyyi keessan bada laala arrama waan tokko kanaan hin jenne shi beekaan mana kanatti jira nama dadhabsiisanii galee yeroo tokko waan dibadhu namni waan ittiin goggoradhu namni galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u fuudhallee kobeettan hin jaaladhu waan ittiin mataa dibadhu namni ittiin tolu fooliin qibaatee ergan garaatti baadhee maal akka ta'e hin wallaalee na jibbisiise nasira ndawoo manaa wayii galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Anna baay'ee sinjala dabbalee wankii harka kanaan immoo miti akka boqqolloo nyaachaa jira. Kanaan kaameraa qabeen harka kanaan deebi'ee fudhadha malee nama arrabsitu immoo hin danda'amtan. Akka boqqolloo namni naaf dee boqqolloo taas fidaniiru sitti urgaadhaan kaawwachaa jiru lakkee amma rakkoo hin qabu narraa darbeera naan didani. Nageenyi faraari jaalloo waaqayyo isin yaa baay'ee dabbalee wankii jirtu fayyaa nagaa keessanii. Ana balatti keessan jira galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u isinis baga jiraattan isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf waa lama fidee dhufeera. Biyyi kun biyya maaliiti garuu sirriitti agarsiisu asirratti jirta isinii maxxansa. Amaara hin barbaadu Amaara miti Tigraay hin barbaadu Itoophiyaan barbaadu Habashaa faranjoota adiiwwan kun jechuudha qaboowwan kun maal bakka isin keenya barbaadu calmaa qochi keenya iddoo kana dhiironni baay'eetu jira walaan tuqina isinitti milaala isaanii bada akka isaan isin jalaan tuqne shi kotta boqqolloo nyaanna naga jiraattanis waa lama fide isiniin jedhe tokko warra akkas jedhanii malki isaaniitii fi waan tokko nama shawwadan Nta'u sin caalallee hin beeku am so sorry shi akka gootti garuu waan barbaadeetee rakkataa biyya abbaa fi wayya saneen shi sanumaa yaa ugaa kana laa kanallee dhiira ormaa kanallee hin beeku Itoophiyaas taate yaa waaqayyo hangaraasii laafisee si wajjin ol jedhee gajjadoo ta'e malee Itoophiyaa keessatti immoo kan meeqa Itoophiyaa ta'e immoo kan meeqa wal miidhaa ooluun jira jechuudha kan wal ganaa ooluun jira. Manni xiqqoo na furtadhe immoo ija kooti. Ija kooti. Ijoo dhugaa qaqalli mileetan diddibadhee maal jedhee beenan bareeda garuu dibadhu ituma beeku akkasinitti babbareedee dhufu tun beeku dibachuu dhiisa maaliif naan jedha. Na jibbisiise waan foolii qabu ofirra deebitee immoo dubbatiin jira barreessaa amma sunu beektu. Inni Habashaa seetachin awadallo. Itti fooloo baay'ifachuudhaa jiranii alaabaa fuudhanii alaabaa keenya fuudhanii maxxanfatanii udaan isaanii nyaatan dhaqanii baala goonni kun maal abbaa isaaniitii waan keenya jaallatu. Inni maaliif isin hin jee duratti akkas hin jaan ture gaxarii yeroo jiru haati kiyya mucaa tokko tollaa keenyaa deemee deebi'ee magaalaa Finfinnee baay'ee ol jaallanna ture yoo hin jaallanne isin hin jedhu jaalala obbulummaa ol jaallanna malee waan biraa miti. Mucaa sana wajji waldaa deemnee wajji waldaa dhagalla waleen akka haadha garuu isa keessa waan jiru hin beeku annan jaalladha baay'ee natti dhiyaata. Waan isa keessa jiru immoo dhugaa dubbachuuf hin beeku. Yaalan qulqulluu obbolummaan jaalladhu na jaallata ta'e waan biraa keera ta'e illee naan galle maaliif jedhaa obboleessa isaa immoo jaalladheen jira maal hin beektu qajala janaa maal waan sin dhaqsu
karamella nyaataniittu ani haadheera dhugaa waaqayyo sin dhoksu dhiira wajjin Anduen sobamu waan garaa hin sobu dhugaa nyaadheera karamellaa jechuudha. Karamellaa tokko meentaan beektu miti meentaa tokko bakka afuritti cabse nyaadheera jechuudha. Mucaa obboleessa isaa wajjin mucaa kana wajjin baay'ee wal jaallanna maaliif jettee naan jedha baay'een jaalladha baay'ina jaallata obboleessa isaa jechuudha. Hangafa akkasii walirratti dhalatanii ollaadhuma filachuu jechuun ollaa maaziriiti. Maalin godha seetanii isa obboleessa isaa hangafaa sanin jaalladha. Inni kun akkuma firaatti akkuma obboleewwanitti wajjin haasofna malee wanni biraa tokko hin jiru. Magaalaa dhufee deebi'ee isa tufiif inni dhufee deebi'ee galee gatanii haadha kiyyaan akkasiin jedhee hin ture natu yeroo isaan gara magaalaan ta'e hin beeku. Adoo kun jedhaan adaadhaan jedhaan akkuma beektan haadha kootiin adoo kun nayyoonnaan mucaan hin galee beektu hin galee bara 2009 galee ol dhufee ba'amoo kan inni ture hin beeku biyyaas 6-7 keessa ol dhufee takkaata. Adoo kun maaliif magaalaa dhaqan yookaan achitti du'u yookaan achitti hirmuun jira. Iddoon naqee maaf hangala deebi'een jira. Amma yoo itti ilaalee jedhu yeroo sana akkasii seennaa sana kooni ala yoo naqee walitti ana hirmaadha kaayyoon koo. Maaliif biyyatti dhaladhina jibbisiisatti hin deebi'uudha. Maaliif isiniin jedhee waan barbaade yoo ta'u biyya keessa wayya. Waan barbaade soo ta'e sanyiin akka biyya ofiin jiru biyya keessatti deebi'aa isiniin jedha. Qabeenyi biyya ormaa namaan gootu biyyoodha. Qabeenya miti malkiin namaatu biyyoo afariidha. Dhugaa waaqayyo isiniin jira. Biyyoo yookaan immoo hababaa goodaa jiru qixalee jechuun namarraa harca'a. Faayidaa tokko hin qabu. Wanti faayidaa namaa qabu jiraate nagaa fi fayyaa argachuudha. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u bakka jiraattani. Warra mana keessa nyaata haaraa taatani subscribe godhaa nu jajjabeessaa koomentii bareedduu nu barreessaa libbi qirsii keessaniif moola. Uffee yeroo silibbi qirsii sana argitan moola. Akkuma gammada akkuma maal isiniin jedhaa. Soorataatti minaan moosa karamellaa nyaadheera. Salphattu koomentii barreessitanii mana kanaa na baasuu yoo barbaaddan. Nan sobeen on dhoksu dandu'een dhoksa jaallatee na kadhatu dhufee jaalladheen na kadhadheen itti hirbe sodaadhu nan sobe nyaadheera jaalladheera hin jedhaanan sobu. Jaallattu jibbitu sutuutti dafuuchuu baatte isatti hirmuuf waadaa galeef hin taa'ee jira jedheen isatti nan himaa jechuun jibbiinsa kabaja soorsaa dhabuuf immoo osoo hin taane waan biraatti fudhatee naati. Dhugummaa amatti maggirsi moona dhugaa ta'e. Kanaas sinin jira tokko lammanni immoo maaliif deebi'e maaliif hin jedhe kaasa kana sinin xumura. Biyya keessatti deebi'aa gala warra karamellaa meentaa bakka afurti jabsan dhiira wajjin akkatti nyaatee itti deemu walitti maa. Akkanatti jechuudha. Kun kan saati kun kan koota akkatti nyaatee itti deemu ta'eera jechuudha. Arraa gooftaan narrabsiinaa sinitti araaramu waaqayyoon narrabsiinaa. Tokko immoo footoo sinii maxxansaa Zinaash Bitaayachoon beektu qidamaawii yookaan haadha manaa doktora keenya Abiy Ahmed ishii haa ta'u ishii miti haa ta'u jedhanii tiktok irratti qawwutti wal godhaa jiru argitaniittu Misir biti garuu qurruut baqurruut Zinaas Taayachoodha. Qurruuxii miti ani immoo addaanis ni baasa maaliif naan jedha akkan argetti sobee kanaan viidiyoon hojjedhu argeera waan ta'eef sababni isaa Zinaas Taayachoon qalloodha shaxxatti fuula walaa fakkaatan malee rifeensa walaa fakkaatan malee fuuchaa rifeensaa jechuudha. Kan biraa maal isiniin jedha guuncii kana wal fakkaatanii iddoon kun maal jedhamti kun maddiidha miti kun maal jedhama hareeda dhiirrillee hareedaa miti isii kana wal fakkaatu funyaan isaanii kan wal fakkaata malee Adaanech antine wajjin jechuudha. Abbabee Zinaash wajjiniini isheen ammaa jechuudha. Gin dhibbaa Zinaash miti. Namni garuu Zinaash miti. Ija kooti immoo kaameraadha. Sirriin immoo Zinaash immoo nama biraati. Ayidallam. Zinaash miti. Ishiin kun sirbaa jirti. Zinaash faarfatti hin beektu akkuma beektanii. Egaa kana lamaan isinii qabadhee dhufee wasaaggabaminaa olii gadi akka wal harkaa isin rukunne addaan baafadheeraani
Sinillee waaqayyo addaanaa baasu ama wanna hokata adraa sinan jaalladha. Nana rabsina adraa gooftaa daalacha dhuftee akkana taatee dhuftee daalacha hin sababiinsa sinii himeera sadii afurra deemuun barbaachisu boqqolloo isheetii kottaa nyaanna boqqolloo namallee jirra Itoophiyaa kee argitanii gaxariidhaan nama fideef ishiinuu haruma darsishii fideef bultii sadii afurraa bulee irraa deeme ishiin ammumaa kooftee ammumaa naaf ergite. Innaa jiraadhaan sinin jira sinan jaaladha. Laayikii tuqaa humaa sinin miidhu waaqayyo sun eebbisu laalatu mura sinitti neeressu nagaan naaf tura. I love you. Biyya keessatti galaa yeroo maamalee makiinaa qabaate qorqoo manni fooqii qabaate mataan gada dhaabbattu dhugaan sinin jira. Sinan jaaladha. Yoon dogoggore immoo na of kalchaa.